Caffeen yaa'ii idilee lammaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee ja'affaa taa'aa jira. Yaa'ii caffee kana irratti gabaasa hojii qaama raawwachiiftuu ji'oota torbaa kan dhiyeessan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa aggaamii biyya diiguu keessaa falaan Itoophiyaa irratti aggaamame qolachuun danda'ameera jedhan. Aggaamiin diinonni keessaa fi alaa sodaa fi yaaddoo birmadummaa biyyaa fi bilisummaa uummataa uumee ga'umsaan qolachuun danda'amee jira. Mootummaan naannoo keenyaa aggaamii diinni waraana fuulduraa ololaa fi maqaballeessii guddaa akkasumas dhiibbaa dippiloomaasii biyya keessaatiin gahaa ture ga'umsaan qolachuuf tarkaanfiiwwan fudhataman fi injifannoowwan galmaan hunda keessatti naannoon keenyaa fi uummanni Oromoo gahee hangafummaa isaa gumaachee jira. Kaayyoo shororkeessaa TPLF fi humnoota raawwachiistota ergama badii inni qopheessee hunda fashaleessuudhaan akeeka diigumsaa isaan akeekan hambisuun danda'ameera. Kutannoo fi quuqamni gootota humna nageenyaa hirmaannaa gosdaneessa uummanni keenya fi aantummaan uummatummaa jiru ga'umsi hooggansa keenyaa seenaa injifannoo fi qolannoo weerartoota irratti abbootiin keenya raawwatan haaromsuun kan itti mirkanaa'edha. Nageenya mirkaneessuuf uummanni naannichaa roga maraan hirmaachuun dirqama isaa ba'achaa akka tures pireezidaantii Shimallis himaniiru. Uummanni naannoo keenyaa sochii nageenyaa mirkaneessuu, dimookiraasii dhugoomsuu fi birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuuf sochii mootummaan taasisaa ture keessatti dirqama isaa hirmaachuudhaan qabeenyaa fi qaamaan caasaa nageenyaa deeggaruun hundaa ol immoo ilmaan isaa hiriirsee birmadummaa biyyaa isaatiif duulchisuun gurmaa'ee naannoo isaa eegaa turee jira. Ammas eegaa jira. Qeerroof qarreewwan humnoota nageenyaatti dabalamuun injifannoo galmeessaa jiranis Obbo Shimallis galateeffataniiru. Qeerroo fi qarree qaama nageenyatti makamuun injifannoo aarsaadhaan argatan aarsaadhaan tikfatanii uummata Oromoo fi naannoo Oromiyaatti kabaja itti horan kanaaf kabajamaa caffee kana fuulduratti maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaada. TPLF kaayyoo biyya diiguu qabate ergamtoota isaan milkeeffachuuf Oromiyaa keessatti sochii taasise kan jedhan Obbo Shimallis kana qolachuuf tarkaanfiin fudhatamaa tureera ammas fudhatamaa jira jedhan. Garee shororkeessaa shanee dhaloota isaarraa kan jallate seenaa fi duudhaa uummata Oromoo kan cabse safuu uummata keenyaa diigee naannoo keenya dirree waraanaa taasisuu fi sochii misoomaa duubatti deebisuudhaaf hundaa ol immoo TPLFif ergamee diinota keenya nurratti deebisuudhaaf socho'aa turuun isaa ni beekama. Kan hambisuudhaaf weerara TPLF kaabarraa nurratti gaggeessaa ture akkasumas sochii shanee naannoo keenyaa fi naannolee ollaa keessatti bal'ifatee deemu hambisuudhaaf tarkaanfiin babal'aan fudhatamee jira ammas fudhatamaa jira. Hojii fi badii diigumsa humnoota shororkeessota kana hawaasa biratti akka saaxilamus taasifamee jira. Yaaliin diigumsaa humnoota shororkeessaa shanee fashalaa'eera jechuun hin danda'amu. Tarkaanfilee fudhatamaniin bu'aan argamus godinaalee tokko tokko keessatti gochoonni qaanessoo ta'an qaamota hidhatanii socho'aniin raawwatamaniiru. Ammas xiyyeeffannoo barbaadu kana hundeerraa furuuf mootummaa federaalaa wajjin qindoominaan hojjetamaa jira jedhan. Kaayyoon diinaa maseensuuf hojiiwwan hojjetamaniin bu'aawwan gurguddoon kan argaman yoo ta'es godinaalee tokko tokko keessatti diinni hidhannoodhaan socho'uun caasaalee mootummaa fi hawaasaa irratti gochaa suukaneessaa seenaan yoomiyyuu hin daganne kan nu qaanessu garagaraa raawwateera. Qabeenya uummataa fi mootummaa saamuu irratti ammas bobba'ee waan jiruuf xiyyeeffannoon itti kennamee humna badii kana yeroo gabaabaa keessatti bakkeewwan saaxilamoo ta'an irraa qulqulleessuudhaan diina kana karaa qabsiisuudhaaf mootummaa federaalaa faana qindoomamee kan hojjetamaas jira. Walitti dhufeenya sabootaaf sablammootaa cimsuuf hojiin bal'aan hojjetamus pireezidaantii Shimallis ibsaniiru.